mootummaa dura dhaabbatu maaliif barbaachisa? Mootummaa dura kan dhaabbatu mootummaa dura dhaabbachuu maaliif barbaachisa? Wal dura dhaabbachuun kun maaliif barbaachisa? Mootummaa karaa nagaatiin qabsaa'u jechuun mootummaadhaaf eebba kennuu miti. Harka rukutaa fi ba'uu miti. Tokko tokko akka paarlaamatti dhaqanii nusuma jajuuf as jirra paartii hundeeffannee akka jedhan sanaa miti. Kaayyoo qaba. Kaayyoon qabsaa'uuf bilisummaa Oromootiif Oromiyaati. Amma Oromoon nuti qabsoof suni ajjeefamaa jira. Isi Oromoon kun Oromoon isin qabsooftaniif kamini Oromoon isin hin qabsoofneef kamini? Oromoon guutuun nuti qabsoofnuuf sun Oromoo guutuu lammiilee Oromiyaa keessa kan jiran Oromollee kan hin taane Oromoon ala kan jiran lammiilee Oromiyaa hoo jennu sirriitti hubadhu. Lammiilee Oromiyaa jechuun Oromoo Oromiyaa keessa jiru Oromoo kan hin taane kan Oromiyaa keessa jiru Oromoo Oromiyaan ala jiru kun hunduu lammiilee Oromiyaati. Lammiilee Oromiyaa nuti qabsoofnuuf sun har'a darara jala jiru. Sirna kanaan dhiitamaa jiru. Qabsoo isaaniitiin masaraa mootummaa qaamni galee deebisee isaaniitti qawwee gargalatmata. Obbo Battee adda bilisummaa Oromoo jedhama adda bilisummaa Oromiyaa hin jedhu. Abaa'oon adda bilisummaa Oromooti ammas sababni isaa Oromoon Oromiyaan ala jiru. Sigalee Oromoon Oromiyaan ala jiru. Adda bilisummaa Oromiyaan jiru. Ammas Oromiyaan amma jirtu tanaan ala Oromoon jiru. Oromoota sana hundaaf mirga isaanii hundumaa bakka jiranitti matakkal kan jirus kamisee kan jiruufis waan falmannuuf adda bilisummaa Oromooti miti. Oromiyaan naaroodha akka sanatti. Oromiyaan nuti jennu amma defined taatee jirtu tun baay'ee hiphoodha. Kanaaf Oromoon Oromiyaa irra bal'aadha. Oromiyaan ala baay'ee. Hedduu galatoomuu Obbo Battee bakka waraanaa sanitti naa deebii yeroo mootummaanis bakka lama dhaabbattan kan jedhu kun mootummaanis kanaan isin himata. Namootiin adda addaas firris ta'ee diinnis adda bilisummaa Oromoo waa'ee amma waraanaa kana yeroo himamu akka harka isin keessaa qabdan dubbata. Karaa biraatiin waa hedduu waan dubbata namni yeroo tokkotti itti aanaa hayyuu duree ture. Egaa biyya galanii booda qabsoo karaa nagaa dhiisanii akka deemanii waraanatti dabalaman himama. Kana hunda walitti qabuudhaan warra argitee dhihaa kibba fi dhihaa Oromiyaatti qabsoo hidhannoodhaan warra lolaa warra gaara keessa deeman kan isinii walitti hidhanii maal jettan sana? Ilaa ati amma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaaf tokkos ta'u qooda fudhattee beekta. Akkan sirraa hubadhutti akkanumatti. Gaafa qabsoo Oromootiif baatu haadha kee abbaa kee mariisiftee baate hayyama isaanirraa fudhattee baate bakka dhaqxu itti himtee baate hin baane. Akkasuma hogganni adda bilisummaa Oromoo biyya galee ture sababa mootummaa kanarraa quufa dhabeef bahee qabsoo hidhannootti makamuu danda'a. Sanaaf adda bilisummaa Oromootti hin gaafatamu. Humna hidhate qaba ture adda bilisummaa Oromoo damee tokko waraana kana galchuu irratti rakkoo uumameen nutis hanqanneerra mootummaanis garmalee nu sardeera. Waraanni jirus wabii dhabeera warra galeerraa laalee mootummaa kana amanuu dadhabeera. Kanaafi isaanumti yeroo sana waan ololaa jiran turan beekta. Maal jedhaa turan? Haydureen adda bilisummaa Oromoo waraana ajajuu hin dandeenye galchuu hin dandeenye jedhan. Okay. Galchuu hin dandeenye. Dadhabne isinis immoo guyyaa 15 jettanii nu sardaa jirtu. Waraanni kun kaayyoo baheef qaba. Itti dhaqanii isa mariisisu amansiisuu feesisa jedhamee adda bilisummaa Oromoo haydureen dabalatee beegii dhaqanii jaalmarroo wajjin mari'atanii waan irra gaan immoo ufanii asittis marii godhanii marsaa lammataa gaafa isaan deemanii furmaata tokko irra ga'uu deeman waraanni baname kan bane mootummaa adda bilisummaa Oromoo yookaan waboorraa yeroo sanatti dhukaasa dhaabuun labsamee ture bakka gadhiisafii turan zen mootummaa waraana labse hayduree abaa'oo naqamtirraa deebisan ugguranii akka achi hin geenye hojjechuu ajajoota waraanaa kana wajjin akka naasofne eentu cabse kan mootummaa qawwee harkaa qabu akka dubbiin sun hin deemne godhame. Egasii abbootii gadaatti fi abbootii amantaa koree teeknikaa jedhamee walii galanii utubanii koreen sun amma danda'u godhe. Mootummaan kan sanarraa hafee wal ta'anii caffee Oromiyaatitti asuma biiroo pirezidaantii Shimallisitti taa'anii kanaan booda waraana hin qabnu. Waraana dirreedhaa hoggan hin qabnu jedhamee walii mallatteessan. Dubbiin jechaa fi mallattoo fi gochi adda ta'uu amma ilaali biyya kana keessa jirra. Ati dirreeyyuu teessee waraana hogganuun baay'ee ulfaataadha nama beekuuf. Ammoo sitti fakkaatu Finfinnee keessa taa'ee Daawud waraana hogganaa jira hoo jedhan haa fakkaattuuf hoo jedhanii malee akka namni kun hidhata waraana wajjin hin qabne warri waliin tures beeka warri jedhee ololus beeka. Qaama bakka lama dhaabbate sana seeraa dhiyeessuu ni danda'u. Akka dhaabatti involve goonee jirra taananis immoo akkaataa maluun seeraan gaafatamuu ni dandeenya. Garuu kun hin godhamu. Siyaasatu ololatu irraa tolfama. Maaliif? Salphumatti Daawud Ibsaa Jaal Daawud Ibsaa ajajaa waraanaa waliigalaa turani.
Abdii Raggaasaa ajajaa walii damee dantaa waraanaa turani. So jarri kun waraanan walitti hidhaman. Amma adda bilisummaa Oromoo keessatti dameen dantaa waraanaa jira. Hin jiru. Kana fooyyee akkasii jedhe. Biyya kana keessa gallaan siin jedhe qaamni sun nurraa adda bahee nu durseetu labsate. Qaama Finfinnee hin beeknu. Isaanis hin talii gamnu. Kana booda isaan jalatti dirqama irraa fudhannu sin qabnu koree mataa keenyaa uummanne jedhanii labsan. Miseensonni keessan gariin keessattuu kan biyya alaa jiran warri miseensa aktiif miseensa adda bilisummaa Oromoo caasaalee biyya alaa jiran keessa qooda fudhatan suduudhaan yeroo marroo fi namooti kana fakkaatan waliin hiriiran ni dhagahama ni argina. Miseensi keenya caasaan keenya kan amma boordii filannootti galchinu namoota 10,000 fi 16 galchinu. Biyya alaarraa caasaa qabdan miseensota qabdan. Caasaa hin qabnu lammiin biyya alaa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Hoggana keessaa hir'ifni siin jedheen jira. Sababa lammummaatiin miseensa dhaabaa ta'uu hin danda'u. Deeggaraa ta'uu danda'a. Deeggaraa waan haasa'uuf garuu deeggaraan Awurooppaa Ameerikaa jiru. Afileeshinii abaa'oo qabu waan haasa'uuf hogganni abaa'ootti hin gaafatamu. Kana to'achuus hin danda'u. Rakkoon guddaan isaa nama ilaa battee deeggartoota keessan adda bilisummaa Oromoo yoo milka mootummaa ta'uuf kadeemu deeggartoota isa to'achuu hin danda'amu. Namuu hin danda'u. Biltsiginnaan deeggartoota isaa hunda to'atu danda'a. Har'a wanta akkasii hin jiru. Biyya walaba ta'e keessa jiraata namni kun. Seera poolisii ittiin isa hiituu hin qabdu, ittiin himattus hin qabdu. Namni yaada isaa wanti fakkaate dubbata biyya walabaa keessa waan jiru. Kanas jiru hoggana keenya yoo ta'e isa seera ittiin gaafannu qabna. Kan biyya alaa jiru miseensa keenya kan nama hin ta'initti ulaagaa seeraa miseensa keenyatiin qaama paartii kanaa nama ta'ee hin jirretti gaafataman fudhanna. Hedduu galatoome waa'ee mootummaa ce'umsaa taa deebinu biyya mootummaan jiru keessatti mootummaa ce'umsaa labsuun waan fakkaatu lammaffaa boordii filannoo keessatti galmooftanii filmaataaf qophaa'aa jirtan jechuudha. Amma mootummaa ce'umsaa labsitanii filmaata irratti ni hirmaattanii mootummaa ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo labsitan yoomitti haa eegnu? Ka jalqabaa biyya mootummaan jiru keessatti kan jette dogoggora akka keenyatti mootummaan gadaasaa fixateera. Mootummaan gadaasaa fixate immoo mootummaa hin jedhamu. Caffeen Oromiyaatis gadaasaa fixateera. Paarlaamaan biyyattiis gadaasaa fixateera. Kan isarraa maddu kamiyyuu seeraa miti. Kanaan booda kan ta'uu qabu konveeshiniin dirqamsiisa korri dirqamsiisi tokko murna hawaasaa hundumarraa kan walitti ba'e utubame hegeree Oromiyaa keessumattuu bakki rakkoon guddaan jiru siyaasni biyyattii wiirtuun siyaasa biyyattii diinagdee biyyattii as maddi jeequmsaas as Oromiyaan dirree jeequmsaa akka hin taane Oromoonii fi lammiileen Oromiyaa kamiyyuu kanaan booda tasgabbii akka hin dhabne qaamni na ilaallata jedhu hunduu dirree tokkotti dhufee ce'umsa yoo jennu mootummaa hanga filannoodhaan qaamni mootummaa ta'u paartiin mootummaa ta'u filamee mootummaan seeraa hundaa'utti murni hundumtuu walitti dhufee egeree Oromiyaatiif ni ta'a waan jedhu waliin kalaqee waliin roodmaappii kaa'ee ce'umsa sana waliin hoggane feetu qaama walaba ta'e isa abbaa imaanaa jedhu muudatee abbootii gadaasaa ta'u ogeeyyiis profeeshinaalis haa ta'u muudatee feetu immoo hundarraa kan walitti dhufe qaamolee jaarmiyaalee siyaasatillee dabalatee kan walitti dhufe kan waliin taliigan tokko uummatee ce'umsa kana hoggaa tokkoof isoo ta'e hanga filannoon sun adeemsifamutti geggeessuu qaba. Kana kan jennuuf filannoon itti deemnu eenyutu heera maalirraa maddeen aangoo maalirraa maddeen filannoo geggeessa. Boordiin filannootu amma namni hir'ateera. Nama hir'ate kana bakka buusu paarlaamaan seeraa miti akka jennu keenya. Paarlaamaan seeraa waan ta'an immoo boordii filannoo geggeessuu hin danda'u.